Hindeema biyya Tiraamp hindeema Ameerikaan deema. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha. Lammishootu birratti har'a viidiyoo bareedduu qabadhe isinii dhiyaadheera. Viidiyoon sunis maal jettanii akkamittiin akka DV'n guutamu jechuudha. Akkuma beekamu garuu roobii darbe irraa kaasee DV guutuun eegalameera. Kanaaf anillee sanuma hordofeetaniini namni kamuu moobaayilii isaatiin yookiin immoo laaptooppii isaatiin otoo baasii tokko ofiisaati lamiin manuma isaa taa'ee ofuma isaa akkamittiin akka DV guuttatu tiitoorii yookiin immoo viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ilaaltanii akka DV mataa keessanii guuttattan jechuun barbaada. Viidiyoon kun xiqqoo dheerachuu ni mala. Maal jennaani ani step by step tokko tokkosaa akkasiin seeraan guuttatanii carroomtaniif sin agarsiisuu waan hin barbaadeef haga dhumaatti obsaan akka na hordoftan jechuun barbaada. Especially DV kanarratti kan baay'ee ilaalamu suura waan ta'eef kanaafuu gosa suuraa ta'uuf hin taanellee adda baaseen isinitti hima waan ta'eef haga dhuma viidiyoo kanatti obsaan akka na hordoftan jechuun barbaada. Amma kallattiimaan gara viidiyoo sanaatti. Viidiyoo kana seeraan hordoftanii yoo DV bara 2024 guuttattanii akka DV kan argattan shakkii tokko illee hin qabu. Maal jennaani of eeggannoo guddaatiin akkamittiin akka guuttan sin agarsiisuuf hin deemaa jira jechuudha. Kanaaf haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaan affeerraa kiyya. Kanaaf egaa DV bara 2024 guutuu fi ofuma keessan otoo nam tokko illee rakkisiin ofuma keessan guutuu yoo barbaaddanii maal gootu browserii qabdan seentu Mozilla ta'uu danda'a yookiin Firefox ta'uu danda'a yookiin Chrome ta'uu danda'a yookiin Opera ta'uu danda'a. Kanuma qabdan seentu jechuudha. Fakkeenyaaf anammanii Mozilla Firefox seeneera. Sanaan booda Google irratti maal jettanii barreessitu DV 2024 jettaniiti search gootu. Sana booda maal isiniin jedha jalqaba irratti kunoo kan jalqaba irra jirtu Electronic Diversity Visa Program kan jedhu jira. Shitti kana kun https jedheeti tuqlame jedheeti / jedheeti dvprogram.state.gov kan jedhu jechuudha. Ishee filattu jechuudha. Ishee irratti tuqaastu. Kunoota egaa nuuf baaseera asirraan jechuudha kan nuti guutnu yookiin immoo DV bara kana kan nuti guutnu. Jalqaba irratti maal jedha welcome kan jedhu hin jira. Message welcome jedhu hin jira. Sanaan booda DV kun kan eegalame gaafa roobii jechuunis October 5 2022 eegalame kan inni cufamu immoo ji'a onkololeessaa keessa jechuudha gaafa November 8 jechuudha. November 8 2022 kana jechuun ji'a tokkoof guyyi 3 tura jechuudha DV'n kuni. Kanaafuu October 5 irraa kaatanii hanga November 8 2022tti DV kana guutuu hin dandeessu jechuudha. Sana booda maal jedha after reading the instruction click the begin entry button below to enter the DV program jedha. Kana jechuun jalqaba instructionii jiru dubbisaati. Sanaan booda guutuu barbaaddanii ishee kanatti bu'aa jechaa jira yookiin immoo begin entry kan jedhutti buutanii DV keessa guuttachuu dandeessu jechaa jira. Jalqaba irratti entry instruction kan jedhu jira. Instructionii waa'ee DV kana yoo baruu barbaaddanii kunoo kanatti buutanii DV 2024 instruction kan jedhutti buutanii instructionii jiru ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf otoo nutti bu'ee instructionii DV kana guutuuf nu barbaachisan asirra nuuf kaa'aniiru jechuudha. Fakkeenyaaf otoo kanarratti click goone DV 2024 program instruction kan jedhutti buune bifa PDF-tiin instructionii kana nuuf buusa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo ani buufadheera. Instructionii kun page 21dha. Instruction for 2024 Diversity Immigrant Visa Program jedha. Kana dubbisuu dandeessu isin buufattanii ani magaroo otoo kana dubbisiin akkamittiin salphumaan namni kamuu mana isaa taa'ee moobaayilii isaatiin yookiin immoo laaptooppii isaatiin kamiin akka guuttatu sirreessa jechuudha. Kun steepota jiranidha. Mee instructionii kana keessaati suurri baay'ee barbaachisaa waan ta'eef gara suuraa geessan sin agarsiisa. Kunoo waa'een suuraan jira. Your photos or digital image must be jedha. In color jedha. Footoon keenyi colored ta'uu qaba. Black ta'uu hin qabu. Focusii qabaachuu qaba. Saayiziin isaa maal akka ta'uu qabu illee sirra kaa'aniiru. Hin laalla sana. Maal jedha size such that the head is between 1 inch and jedheetti fufa. Mee waa'ee kana ilaaluu fi yookiin immoo waa'ee instructionii kana ilaaluu fi linkii kanatti bu'een sin agarsiisa. Photo composition template kan jettu irratti template kana fakkaachuu qaba jechuudha. Footoon nuti DV baranaa kana yookiin immoo 2024 kana guutuuf fayyadamnu mee linkii kanatti bu'een sin agarsiisa. Kunooti gara template sanatti nageesseera. Kunoota egaa templatein suuraa ta'uu qabu DV guutuu fi isa kanadha. Suurri keenya inchii 2 bakka 2 ta'uu qaba. Dalgisaan 2 hojjaan isaallee inchii 2 ta'uu qaba. Kun immoo 600 piksiliitiin inni olii kun inchiitiini. Innichi kun immoo piksiliitiini. Mee kan piksilii ilaalla. Piksiliitiin 600 bakka 600 ta'uu qaba. Kana jechuun hojjaan isaa 600 ta'uu qaba. Dalgeen isaas 600 ta'uu qaba jechuudha. Suurri keenya piksiliin isaa kun 600 kunis 600dha. Kun akkuma argitanii lammaffaa immoo kunoo the top of the head jedheeti including the hair. Hairii dabalatee yookiin
immoo rifeensa mataa dabalatee to the bottom of the chin must be 50 up to 69 kana jechuun kun ishee kana jechuudha kun bakka areeda keenya irraa kaasne kun rifeensa keenya kanatti kan jiru 50 hanga 69 ta'uu qaba jedha of image total height jedha total height image keenya keessaa percentage 50 hanga 69 eessaan ga'eessaa ta'uu qaba jechuudha kun kanaatiin kana ta'uu qaba jechuudha kun rifeensa keenya irraati hanga ishee kanatti ta'uu qaba jechuudha the eye height jedheeti measured from the bottom of the image to the level of the eyes jedheeti should be between 56% and 69 of the image height jedha kana jechuun immoo kun ishee kana kun ija keenya irraa kaasee haga gadiitti percentage suura keenya 56 hanga 69 ta'uu qaba yoo xiqqaate jedha kana gidduu intervaalii kanatti gidduu ta'uu qaba jechuudha kanaafu kana hanga kanatti 50 hanga 69 ta'uu qaba ija keenya gara gadiitti immoo 56 hanga 69% ta'uu qaba jedha akkasumas immoo piksiliin isaa guutummaan isaa 100 bakka 100 yookiin immoo 2 bakka 2 yookiin immoo inchi 2 bakka inchi 2 ta'uu qaba jedha inni sadaffaa sun kanaasaa kanaafuu yoo kana ta'uu baate suurri nuti kaanee diiviitti guunnu fudhatama qabaachuu dhabuu ni danda'a jechuudha kanaafuu templateii kanaan guutamuu qaba jechuudha inni taanu taken within the last 6 months to reflect your current appearance jedha ji'a ja'asitti kan kaate ta'uu qaba suurri kee jechuudha suurri ati ittiin apply gootu yoo xiqqaate ji'a ja'as ta'uu qaba jedha ji'a ja'a achi taanaan ittiin apply gochuu qabdu jechuudha taken in front of plain white or off white background jedha background isa adii ta'uu qaba jedha suurri take in full face view directly facing camera jedha fundura camera teenye funduratti ilaallee ka'uu qabna within natural face expression and both eye open jedha iji lamaan banaa ta'uu qaba jedha jedheetitti fufa jechuudha mee hin laallame eyeglassii faan uffatiin jedha kriteeriyaa baay'ee qaba kriteeriyaa kana mee suura isaa banneeti suura ta'uuf hin taane jechuudha ilaallachuudha inni biraani gad dhufe you must upload your digital image as part of your entry jedheeti your digital image must be formatiin isaa GPEG ta'uu qaba yookiin immoo GPG file format ta'uu qaba PNG fa GIF fa hin ta'u jechuudha file formatiin dirqama ishee kan ta'uu qabdi imaging keenyi kan akkamittiin akka file format isaa laallu anasin agarsiisa booda equal to or less than 2040 kilobyte jedha saayiziin footoo keenya yookiin immoo suura keenya kilobyte 240 caaluu hin qabu jechuudha suurri keenya akkuma jennee square ta'uu qaba heightii fi weightiin isaa wal fakkaatu wal qixxaachuu qaba kana jechuun 600 pixelii baay'isuu 600 pixelii yookiin immoo 2 inchi baay'isuu 2 inchi ta'uu qaba kanas ta'uu danda'a jechuudha yookiin immoo inchitiin jechuudha mee erga kana laallee kun instruction isaati kanaaf instructionichi baay'eedha waan ta'eef dubbisuu dandeessu anamma garuu ta'u instructionii kana dubbisin akkamitti salphumatti DV kana guuttan sin agarsiisa waan ta'eef badaa instructionii kana dubbisuuf hin dhiphattan jechuudha asan deebi'aatii maal jedha kunoo inni jalqabaan instruction isiniin jedheera inni lammaffaa immoo photo examples jedha suurri eeyyamuu hin eeyyamamnes keessaa laalla jechuudha kunooti fakkeenyaaf suurri asirratti acceptable visa photos jedha warri photo acceptable ta'an warra kanadha shaadoon qabanii qulqulluudha fuulli isaanii qulqullaa'ee argameera kanaaf warri kun ni ta'u jechuudha warri hin taanes ni jiru kanaaf gad harkisnee laalla fakkeenyaaf amma kun ittiin hin taate jechuudha maal jennaani acceptable jedheeti photo is clear and in color jedha kanaafuu photoon kun clearidha akkasumas immoo colored waan ta'eef hin fudhatama kan hin fudhatamne tolaallee fakkeenyaaf kun hin fudhatamu maal jennaani iftisaa xiqqoo nafa maal jedha you should adjust your camera exposure or use extra lighting jedha kanaafuu lighting ni nafa waan ta'eef kun hin ta'u x godhaniiru isa kana fudhannee illee inni kunillee maalidha lighting isaa nafa waan ta'eef kunillee the color is not accurate jedha kanaafuu kunillee hin ta'u jechuudha inni sadaffaa ishee kana kun ittiin hin taati Fotoon kun clearidha akkasumas immoo coloriidha jechuudha. Inni itti aanu isa kanadha. Inni kunillee immoo hin ta'u maal jennaan shadowdha argitanii asirra kun gaaddidduu ni qaba. Suurri gaaddidduu qabullee DV guutuuf hin ta'u jechuudha. Kanaafuu gosti suura kanallee hin ta'u jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuu qabdu yeroo suura keessan kaatan jechuudha. Inni lammaffaan gilaasiidha. Bara 2016 irraa eegalee DV guutuuf suurri keenyi gilaasii qabaachuu hin qabu yookiin immoo manansarii isa jennu sana yookiin immoo aayigilaasii isa jennu sana qabaachuu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kun hin ta'u eksi godhaniiru maal jennaan aayigilaasii ijarraa qabdi. Kunillee hin ta'u aayigilaasiitu irra jira. Kun hin ta'a aayigilaasiin irra hin jiru. Kunillee hin ta'u jechuudha. Kanaafuu aayigilaasii ofirraa fuunee suura ka'uu qabna gaafa DV guutuuf suura kaanu jechuudha. Inni itti aanu size and position jedha. Fakkeenyaaf kun amma acceptable jedha. Saayiziin 2x2dha. 2 times 2 inchidha yookiin immoo 600x600 dha. Akkasumas immoo faayil foormaatiin isaa JPEG dha. Kanaafuu hin ta'a jechuudha. Kiiloobaaytiin isaallee 240 kiiloobaaytii gadi waan ta'eef hin ta'a jechuudha. Gosa lammaffaa kan ilaaltan immoo maal jedha unacceptable jedhee X godheera. Camera too close to the subject jedha. Kana jechuun namichatti baay'ee siiqeedha kaameraa sun irraa siiqee kaasuu qabaachuun argitanii morma isaa jalatti citeera jechuudha. Garuu isa jalqabaa tolaaltanii
Kunoo mormi isaa seeraan argama. Haga chestii isaatti gadi bu'ee jira jechuudha suurri. Asitti garuu kunoo itti siqee waan kaafameef yookiin immoo kirooppii waan ta'eef maal ta'e jechuudha. Morma isaa bira ga'eera jechuudha. Kanaafuu kun hin fudhatamu. Inni biraan isa kanadha. Kunichi illee fudhatamu. Argitanii kallattii tokkotti gara tokkotti head is not centered jedha. Kunoo gara mirgaatti siqteetti intalli kun yookiin dubartiin kun jechuudha. Kanaaf hin ta'u. Inni kun illee hin ta'u. Head size is too small in the photos jedha. Kana jechuun addi ishee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Yookiin immoo addi dubartii kana baay'ee xiqqaateera jechuudha. Rifeensi ishee adda ishee irra bu'eera. Rifeensi ishee adda ishee irra jiraachuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu kunichillee hin ta'u. Inni itti aanu isa kanadha. Kunichillee immoo addi isheen argamu maal jedha? Unacceptable jedheeti full head not in the photo jedha. Addi dubartii kana maal ta'eera jechuudha? Hundi isaa argamaa hin jiru irraa citeera jechuudha. Kanaaf kunillee hin ta'u jechuudha. Kanaaf gosti kana hin fudhatamu jechuudha. Suurri gosa kanaan fudhatamu. Inni biraan resolution, print size and quality dha. Fakkeenyaaf kun amma qualities ni qaba, resolution gaarii ni qaba, size isaallee sirriidha waan ta'eef hin fudhatama. Inni itti aanu ishee kanadha. Kun amma hin fudhatamu. Rakkoonsaa photo is blurred jedha kunoo. Akkuma argitanii suurri dubartii kana blur ta'eera yookiin immoo waan buufateera waan ta'eef gadi duwwee hin fudhatamu jechuudha. Qulqullina hin qabu jechuudha. Inni sadaffaan isa kanadha. Kunoo maal jedha? Unacceptable jedheeti photo appears grainy jedha. Kana jechuun kunoo suurri kunillee duuba sarara argitanii gadi duwwee irra jira waan ta'eef kunillee hin fudhatamu jechuudha. Inni itti aanu kanadha. Suurri daa'ima kanallee hin fudhatamu. Photo is blurry jedha kunillee blurred kan ta'edha yookiin immoo seeraan hin argamu qulqullina hin qabu. Kunichillee hin ta'u. Unacceptable photo is not in right size jedha. Sizein isaa inchii amma barbaadamu miti. Inchiin isaa 2 jennee irra kuni 1.38 baay'isuu 1.7 dha. Garuu kan inni ta'uu qabu 2 baay'isuu 2 yookiin immoo 600 pixelii baay'isuu 600 pixelii ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kunillee hin ta'u jechuudha. Inni itti aanu digital alteration and retouching jedha. Kun akkuma asirraa argitanii suurri kun hin ta'u. Unacceptable jedheeti background is cropped out using photo retouching tool jedha. Backgroundiin kun crop ta'eera jedha yookiin immoo edit ta'eera kanaafuu hin ta'u jedha. Kanaafuu jalqabuma gaafa suura kaanu backgroundii isaa adii goonee kaa'uu qabna malee backgroundii isaa edit ta'uu hin qabu jechuudha yookiin immoo Adobe Photoshoptiin gaafa edit goonee hin beekama waan ta'eef hin fudhatamu jechuudha. Kanaafuu kun amma edit ta'eera backgroundii isaa waan ta'eef hin fudhatamu. Alter ta'uu hin qabu yookiin jijjiiramuu hin qabu suurri nuti kaane backgroundii sirriitiin kaane backgroundii qulqulluutiin kaane sanumaan apply gochuu qabna malee edit gochuu hin qabnu yookiin immoo bareechuu hin qabnu jechuudha. Kun amma acceptable jedheeti image has not been digitally altered jedha yookiin immoo digitally edit hin taane yookiin immoo hin jijjiiramne jechaa jira. Kanaafuu fudhatama kun jechaa jira. Inni itti aanu ishii kana image has been digitally altered to appear thinner jedha. Kunillee edit ta'eera jedha. Systemni isaanii hin beeka waan ta'eef nuti edit goone yookiin immoo alter goone yoo suuratti argine hin beekamu waan ta'eef gaafa suura kaatanii mana suuraatti kaatu yoo ta'e akeekkachiisuu qabdu jechuudha. Itti himuu qabdu jechuudha. Backgroundii ittiin kaasaniin backgroundii qulqulluutiin isinii kennuu qabu malee backgroundii edit gochuun yookiin immoo suura sana editionitti baay'isuun sirrii akka hin taanedha jechuudha. Inni itti aanu ishee kanadha. Unacceptable jedheeti image has red eye jedha. Iji diimaadha. Iji diimaan akkana hin jiru waan ta'eef kun amma editioniidha. Kanaafuu waan akkana kunillee hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu gosti kanallee hin fudhatamu jechuudha. Inni itti aanu pose and expression jedha. Fakkeenyaaf kunichi hin ta'a yeroo suura kaatanii maal gochuu qabdu? Directly kaameraa ilaaluu qabdu. Akkasumas immoo yoo dandeessanii dhiigee keessa walitti cuftanii serious taatanii yookiin immoo normal taatanii kaa'uu qabdu jechuudha suura. Inni lammaffaa isa kanadha. Inni immoo maal jedha? Unacceptable jedheeti applicant is looking down jedha. Lafa ilaalaa jira gadi jedheera waan ta'eef kunichi hin fudhatamu. Inni itti aanu isa kanadha. Suurri hin fudhatamne isa kanadha. Unacceptable jedheeti facial expression is not natural jedha. Kolfa sirriiyyuu miti kolfa fakkeessawii kolfaa jirti jedha. Kanaaf facial expression akka kanaan danda'amu jedha. Kanaafuu yeroo suura kaatan akkanatti ka'uu qabdanii. Inni itti aanu see kanadha. Inni kun immoo maal jedha? Head is rotated and the shoulders are not square to the camera jedha. Fuuldura laallee ka'uu qabna malee kun akkanatti jallannee ka'uu hin qabnu jechuudha. Kunillee hin danda'amu. Inni biraan ishitti kana kun akkasittiin kunillee jallannee akkatti illee ka'uu hin qabnu. Fi mormi ishee naanneera. Inni itti aanu isa kanadha. Unacceptable jedheeti applicant eyes are closed. Iji applikantii kana close ta'eera waan ta'eef kunillee hin danda'amu jedha. Kanaafuu kunillee hin danda'amu jechuudha. Suura akkasiillee ka'uu hin qabdan jechuudha. Inni itti aanu hat hair maal jedha. Kun asirraati kun hin danda'ama. Suurri gosa kanaan danda'ama. Inni kun danda'amu maal jennaani? Feesirra shaadoon hin jira. Akkasumas immoo uffanni ishee karaa mataa ishee maal godheera ija isheellee haguugeera jechuudha. Kanaafuu ija ishee dhoksuu hin qabu. Akkasumas immoo shaadoo ta'uu hin qabu jedha. Inni itti aanu ishitti kana kunoo mucittiin kun daa'imittiin kun afaan isheerraa maal qabdi? Akka tuuttoo waan qabduuf kunillee hin danda'amu. Kunillee morma isheerraa waa qabdi waan ta'eef hin danda'amu suurri kunillee. Inni arfaffaanii koffiyaa qaba waan ta'eef namichi kun yookiin keeppii qaba waan ta'eef kunillee hin danda'amu jechuudha. Kun immoo rifeensa isheetiin ija ishee dhoksitti waan ta'eef kunillee hin danda'amu. Kanaafuu eeggannootiin ka'uu qabdu baay'ee gaafa suura kaatanii suurri bakka guddaa waan qabuuf jechuudha.
background jedha. Background isaa acceptable jedheeti. Background is uniform, plain and white and off white and free of shadow jedha. Shadow miti. Akkasumas immoo maalidha jechuudha, adiidha. Akkasumas immoo wal fakkaata. Background isaa hundi isaa wal fakkaachuu qaba jechuudha. Wal fakkaata. Kanaaf kun hin danda'ama. Inni kun hin danda'amu. Maal jennaan, the background should be uniform ta'uu qaba, plain ta'uu qaba, white ta'uu qaba jedha. Kun garuu akkas miti waan ta'eef backgroundiin kun argitanii hin danda'amu. Tuqaa wayii dootti wayii qaba waan ta'eef hin danda'amu jechuudha. Akkasumas inni sadaffaan isa kanadha. Inni kun immoo maal jedha, background is not white off jedha yookiin immoo white miti jedha. Kanaafuu kunichi hin danda'amu backgroundiin akkasiillee. Inni xaanuu isa kanadha. Backgroundiin isaa kunoo muka fa'aa jira, marga fa'aa jira, biqiltoota jira, kunillee hin danda'amu jedha. Kun hin danda'ama, background akkanaa kun hin danda'ama. Inni biraanii backgroundiin akkanaallee hin danda'amu. Daa'imittii kana haati akkatti baattee yoo kaate hin danda'amu jechuudha. Inni biraan children jedha. Kan daa'immanii, suura daa'immanii yoo maatiin daa'imman qabdan jiraattan yookiin immoo namni daa'imman qabdan jiraattanii suurri daa'imman keessanii akkana ta'uu qaba. Kun hin danda'ama. Kunichi hin danda'amu. Shaadoolleen qaba. Kuni suurri akkasii kun hin danda'amu. Kunichi hin danda'ama. Kunichi hin danda'amu jallatteetti mucaanii. Kunichi hin danda'ama. Kun hin danda'amu warra babaasteetti. Kun hin danda'ama. Kun daa'imni afaan qabatetti waan ta'eef hin danda'amu. Kun background isaatu hin ta'u. Akkasumas immoo blurriidha. Blurred ta'eera waan ta'eef hin ta'u. Akkasumas daa'imni kun afaan itti waa baatte hin ta'u. Akkasumas kun background akkasii qabu waan ta'eef hin ta'u jechuudha. Kanaafuu warreen kana akkas gootanii ilaaltanii suura keessanii kan afaan wal bira qabdanii ilaaltanii ka'uu qabdu jechuudha gaafa kaatan. Kanaafuu itti yaaddanii suura ka'uu qabdu. Suurri keessan blurrii ta'uu hin qabu yookiin immoo gaaddidduu irra buufate kan irra buufate ta'uu hin qabu. Backgroundiin adii ta'uu qaba. Edit gochuu hin qabdanii. Akkasumas immoo qaamni keessan guutuun argamuu qaba. Fuuldura kaameraa teessanii ka'uu qabdu. Jallachuu hin qabdanii. Akkasumas rifeensi keessan fi uffanni adda addaa fuula keessan dhoksuu hin qabu. Facial expressionii adda addaa agarsiisuu hin qabdanii. Kolfuu hin qabdanii maal akkasumas aayigilaasii fi wanneen kana fakkaatu kanneen akka koffiyyaallee mataa keessan irra kaawwachuu hin qabdanii. Kanaaf of eeggachuu qabdu waan akkasii kana jechuudha. Waa'ee suuraa irratti yoom kanama jedhee gahaa. Kanaaf of eeggannootiin suura akkasii ka'uu qabdu jechuudha. Yoo immoo suura keessan check gochuu barbaaddanii yookiin immoo suurri keenya hin ta'amu ta'u jettanii check gochuu barbaaddanii onlaayinii irra appilikeeshinii tokko tokko ni jiru. Kanaaf appilikeeshinii sanaan check gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf ammanii DV Lottery Photo Checker jedhee search godha. Photo Checker jedhee search godha. Kun oshuma jalqabaarra jirtu kana DV Lottery Photo Checker kan jettu kana banattanii sanaan booda suura keessan itti upload gootanii check gochuu ni dandeessu jechuudha. Gaafa bantanii kun upload your photo to check it jedha. Ishee kana kilik gootanii sanaan booda immeejii keessan itti fudhattanii check gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma immeejii kanatti fudhadhaa. Immeejii kiyya kana fudhadhee immeejii kana naa ilaalaa jira. Upload gochaa jira suura kana. Sanaan booda suura kana check naa godha jechuudha. Appilikeeshiniin kun maal jedha? File is too big, much bigger than allowed jedha. Kan nuuf eeyyamame 240 kilobaayitii waan ta'eef kilobaayitiin isaa sanaa ol waan ta'eef hin dandeessu jechaa jira. Kanaaf suura kana saayizii isaa xiqqeessuun qaba yookiin immoo saayiziin isaa kilobaayitii 240 isaa gadi ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kana xiqqeessuu qabdu saayizii isaa jechuudha. Akkamitti akka saayizii isaa xiqqeessitan akkasumas immoo akkamitti akka daayimeenshinii isaa 600 baay'isuu 600 piksiliitti sirreessan illee sin agarsiisa. Mee suura biraan jijjiiree ilaalaa. Fakkeenyaaf kanuma kukiyya kan edit ta'eeru kan biraa jechuudha. Ishittii kanatti fudhadhaa. Amma edit godhee ture jechuudha suura kana. Maal jedha? Head is bigger than allowed jedha yookiin immoo 69% oltu asirraan karaa olii kana jechuun rifeensa keenyaati hanga hanga kunoo as kanaatti kan nuuf eeyyamame olidha. 69ti. Garuu kun 69 ol waan ta'eef kunillee hin ta'u jechaa jira. Mee kan biraatti fudhadhaa. Fakkeenyaaf kan nama kanatti fudhadhaa. Kun fakkeenyaaf amma suura kanaa fudhateera. Maal jedha? Kilobaayitiin isaa correctidha jedha. Image height fi width isaa sirriidha jedha. Head size isaa sirriidha jedha. Eyes are located with the proper range jedha. Background isaa illee sirriidha jedha. Kanaafuu suura kana fayyadamne DV kana guutuu dandeenya jechuudha. Suura saayizii isaa akkamitti xiqqeessinaa yoo saayizii isaa guddate akkasumas immoo height isaa fi width isaa 600 baay'isuu 600 akkamitti sirreessina yoo jettanii na gaafattanii maal gootu suura keessan banattanii fakkeenyaaf amma suurri ammaa suni ishee kana yoo ta'e fakkeenyaaf ishee kana right click itti gootaniiti suura kanatti edit jettu warri kompiitara fayyadamtan jechuudha. Edit jettanii sanaan booda kana dhuftaniiti resize kan jettu jirti. Resize itti buutu sanaan booda kunoo pixel kan jedhu jira. Pixelii fidattu. Sanaan booda dhuftaniiti maintain aspect ratio kan jettu check kan taatu sanarraa balleessitu. Sanaan booda horizontaal isaa 600 jettu. Vertical isaa illee 600 jettu. Sanaan booda sanaan resize ni godhachuudha yookiin immoo pixelii 600 baay'isuu 600 ni sirreessa jechuudha. Kunoo akkas godheera. Dubartii kana suura kana jechuudha. Sanaan booda save godha. Save gootanii deebitanii dhaqxanii ilaaltu. Save godheera. Mee suura sanarra deebi'eetanii ilaalaa.
right click irratti godheen properties alaala sirraaf dhabuusa. Alright, kunoo details kan jettu jirti. Detailii bira yoo nufu kunooti dimensioniin isaa 600 baay'isuu 600 pixelii ta'eera jechuudha. Kanaaf sirriidha. Pixeliin isaa akkasumas immoo photo size'n 48 kilobayitiidha. Kan eeyyamamu hanga 240tti waan ta'eef hin ta'a jechuudha. Kanaafuu suura ishee kana fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Akkasumas immoo suura amma asirratti fudhannee suura kana fayyadamnee fi akkamittiin akka guunnu sin agarsiisa jechuudha. Kanaaf yoo suurri keessan saayiziin isaa guddate yookiin immoo dimensioniin isaa 600 baay'isuu 600 hin taane haala amma kanaan edit godhachuu ni dandeessu jechuudha. Amma gara peejii jalqabaatti deebi'a. Kun instructionidha. Instruction ergineerraa inni lammaffaa photo exampleidha. Photo example ergineerraa inni sadaffaan inni ittaanu DV guutuu ta'a jechuudha. DV kana guutuu yoo barbaanne yookiin immoo guutuuf maal goona jechuudha. Kunoo begin entry kan jettutti buuna. Sana dura garuu as kana check status kan jettu jirti. DV bara 2024 dura ilaalachuu yoo barbaanne asirratti check gochuu dandeenya yookiin immoo click goone check ilaalachuu dandeenya statusii keenya fudhatamuu dhabuu keenya akkasumas immoo kan 2024 gaafa gadhiifamullee kan nuti check goonu asirraa jechuudha. Sana yeroo boodatti gaafa resultiin kana gadhiifamu walumaan kan ilaallu ta'a. Ammaaf ol deebineeti begin entry kan jettutti buuna jechuudha. Kanaafuu yoo DV kana guutuu barbaaddan ishee kana kunoo begin entry kan jettutti buutu isheetti click gootu. Sanaan booda erga isheetti click gootanii peejii kana sinii baasa. Ishee kana captcha kana maal gochuu qabdu jechuudha. Authentication kana galchuu qabdu. Roobootii ta'uu dhabuu keessan itti himuu qabdu jechuudha. Asirra kan jiru kana yoo argaa dhabdanii kunoo ishittiin kun hin jirti. Ishee kana refresh gaafa gootanii captcha kana sinii jijjiira. Akka itti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha yoo isinitti argamuu baate. Fakkeenyaaf anisuma kanaan guutamee Y capital jira, X capital jira, R capital, J capital, A capital, W capital fi B capital dha. Sanaan booda submitan jedha. Isin kan mataa keessanii guutuu jechuudha. Kan nama hunda adda adda waan ta'eef jechuudha. Egaa amma kun nuuf baaseera asirratti guutuu dandeenya. Last or family name jedha. Kana jechuun maqaa akaakayyuu keenyaati. Yookiin immoo grandfather name keenya guunna asirratti jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf amma Tolaa Barisoo Waaqoo yoo ta'e kan inni guutuu qabu asirratti Waaqoodha jechuudha. Tolaa Barisoo Waaqoo yoo ta'e Waaqoodha jechuudha. Kanaafuu maqaa akaakayyuu keenya asirratti guunna. Kun maqaa keenyadha. Kun immoo maqaa abbaa keenya asirratti guunna jechuudha. Waaqoo asitti guuta. Waaqoo Tolaa Barisoo Waaqoo jennee miti Tolaa Barisoo Waaqoo. Kanaaf Tolaan as kanatti guutama. Barisoon asitti guutama. Isa kana seeraan itti yaadanii guutuu qabdu. Asirratti kan isin guutuu qabdanii last name jechuun maqaa akaakayyuu keessaniiti. First name jechuun maqaa keessanidha. Middle name jechuun immoo maqaa abbaa keessaniiti. Haala kanaan guutuu qabdu. Inni itti aanu asirratti by the way yoo maqaa first name fi last name qabaanne kana check gochuu dandeenya jedha. Garuu nuti maqaa hin qabna waan ta'eef namni maqaa fi maqaa abbaa hin qabne hin jiru waan ta'eef ishee kana otoo barreessitan jechuun barbaada. Sanaan booda gad dhuftanii genderii filattu. Genderiin isaa male or female jedha. Yoo dubara taatan female filattu, yoo dhiira taatan immoo male filattu. Asirratti nama fakkeenyaaf kan inni guutaa jiru nama Tolaa jedhamuuf waan ta'eef Tolaan dhiiradha waan ta'eef meeliin guutaa. Sadaffaan birthday jedha. Birthday jechuun bara dhalootaati. Asirratti manzii guutuu fakkeenyaaf ji'a tokkoffaa dhalate yoo ta'e asitti tokko jettanii guutuu. Yoo ji'a lammaffaa ta'e ji'a lammaffaa jettanii guutuu. Guyyaan immoo fakkeenyaaf asirratti guyyaa gaafa 9 jenna namni kun kan dhalateeru. Barammoo 1995 dhalachaa jenna namni kuni. Akka warra kamii jechuudha akka Girigooriyaanitti kan itti guunnu akka Itoophiyaatti waan ta'an akka Girigooriyaanitti jechuudha kan asirratti guutamuu qabu. Konvertarii akkamitti akka konvertii godhan yoo wallaaltanii asirra dhuftaniiti Itiyoophiyaan to GC Gregorian calendar converter jettanii yookiin immoo Itoophiyaan to GC converter jettanii search gootanii converter godhachuu dandeessu. Kun jalqabarra kan dhufu kana Itoophiyaan calendar converter kan jirutti buutanii gara Gregoriyaanitti jiraachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo bara jijjiiruu barbaadani kan Itoophiyaa gara Gregoriyaanitti jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni suni Maskaram Andii gaafa guyyaa 26 2015 dhalate yoo ta'e convert gaafa jennu kuno October 10 6 2022 jechuudha. Yoo namichi 1995 dhalate ta'e immoo ishee kana gadi harkisaati 1995 kunooti. Namni kun fulbaana gaafa guyyaa 26 bara 1995 dhalate taanaanii akka warra faranjiitti immoo yookiin immoo akka warra adiitti immoo October 6 2002 dha. October 6 jechuuni ji'a 10ffaa gaafa guyyaa 2002 jechuudha. Kanaafuu haala kanaan convert godhatanii isa sirrii isaa guutuu qabdu jechuudha Gregoriyaanitiin. Fakkeenyaaf ani kana guuteera. As dhufnee gadi siiqneetii city where you were born jedha biyyatti dhalattedha. Kanaafuu enter birth city only jedha bakka dhalatte qofa
siitii qofa guunna jechuudha. Fakkeenyaaf namni Adaamaatti dhalate Adaamaa jedhee guutaa, namni Hawaasaatti dhalate Hawaasaa jedhee guutaa, namni Jimmatti dhalate Jimma jedhee guutaa, namni Shaambutti dhalate Shaambuu jedhee guutaa, namni Naqqamtetti dhalate Naqqamte jedhee guutaa, namni Dambidollootti dhalate Dambidolloo jedhee guutaa, namni Finfinneetti dhalate Finfinnee jedhee guutaa, namni Hararitti yookiin Cirootti dhalate Ciroo jedhee guutaa. Namni Shashamannee dhalate Shashamannee jedhee guutaa, namni Ambootti dhalate Amboo jedhee guutaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan siitii keessan guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni guutuu fi kuni magaalaa Shashamannee dhalate haa jennu Shashamannee jenna. Yoo barzi siitiin isaa annaawanii ta'e annaawwan jettanii darbuu dandeessu, garuu magaalaa dhalate otoo guuttanii baay'ee bareedaa jechuudha. Baay'ee bareedaa jechuudha. Sanaan booda country where you were born kan jedhu jira. Biyyatti dhalatanidha. Biyyatti dhalatan guutos keessaa fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessattidha. Namni ani guutaa fi jiru Itoophiyaa keessatti dhalate waan ta'eef Itoophiyaan filadha. Sanaan booda country of eligibility for the DV program jedha. Biyyi eligible hin taane yookiin immoo biyyi DV kana guutuun hin eeyyamamnee fi biyyoota baay'eetu jira. Garuu Itoophiyaan biyyoota eeyyamamee fi keessa jirti waan ta'eef guutuu dandeenya jechuudha. As keessa kun listiin biyyoota eligible hin taane hin jira. Ishee kana kilik gootanii PDF-tiin buustanii ilaaluu dandeessu biyyoota hin eeyyamamne jechuudha DV guutuu fi garuu biyyi Itoophiyaanii eeyyamamee fi waan ta'eef yookiin immoo eligible waan taateef guutuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isheen jalqabaa kun yes kan jettu kun jiraachuu qabdu yookiin immoo tick ta'uu qabdu jechuudha. Maal jennaan Itoophiyaan eligible waan taateef jechuudha. Otoo eligible hin taane ta'e Itoophiyaanii no kan jettu kana filattaniitti biyya sana immoo Itoophiyaa jettu jechuudha. Garuu Itoophiyaan biyya eeyyama qabdu waan taateef yookiin immoo biyya eeyyamamee jiru waan ta'eef yes kan jettu kun tick ta'uu qabdi. Kan jalqabaa kana tick ta'uu qaba jechuudha. Torbaffaarratti dur yookiin immoo barreen gaddaa fakkeenyaa fi intarnaantii footoogiraafii otoo hin taane paaspoortii ture kan inni gaafatu. Barana garuu paaspoortii gaafachaa hin jiru. Paaspoortii malee guutuun danda'ama jechuudha. Kanaaf warri paaspoortii hin qabaanne baga gammadda jechuun barbaada sumaanii choose footoo jedha. Kanaafuu footoo keenya footootti ishee kana isheen sida sin agarsiisa kana nan guutaa akka fakkeenyaatti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu as kanaatti footoo sana choose godhaa. Kunoo si filadhaa. Kunoo suura sana fudhadheera. Naa fudhateera. Sanaan booda maal jedhaa saddeetaffaarratti mailing address jedhaa. Mailing address jalatti jalatti in care of jedheeti optional jedha. Kanaafuu kana guuttanis yoo guutuu baattanis rakkoon qabu anamma optional waan jedhuuf biraan darbaa. Biirratti kan jiru address line waan jedha. Address line waan irratti kan isin guuttanii street line faa akkasumas immoo maqaa buildingii fi kanneen kana fakkaatanii kan guutamu. Kuni garuu baay'inaan Itoophiyaa keessatti waan baramee miti waan ta'eef address line kuni maal jettu jechuudha magaalumatti dhalattan guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama Shashamanneetti dhaladhe jedhee waan ta'eef Shashamannee jedheen guutaa jechuudha. Kanaafuu magaalumatti dhalattan otoo guuttanii yookiin immoo magaalaa keessa jirtan sana otoo guuttanii bareedaadha. Address line waan irratti jechuudha. Address line tun immoo namoonni postal nambarii qabaatan yookiin immoo lakkoofsa saanduqa poostaa mataa keessanii qabaatanii address line irratti guutuu dandeessu. Garuu kun optionalidha yookiin immoo guutuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yoo guutuu dhiistanis rakkoon qabu. Garuu yoo qabaattan immoo PO box jettanii P jettanii O jettanii box jettanii lakkoofsa saanduqa poostaa keessanis itti barreessuu dandeessu jechuudha. Garuu dhiisuus dandeessu jedheera optionalii waan ta'eef jechuudha. Kuni inni daarra jiru maalidha? City or town jedha. Magaalaa keessa jiraattan yookiin jirtan guutuu jechuudha. Asirratti immoo district, country, province, state jedha. Fakkeenyaaf amma kana jiru Shashamannee jedheen guuteera yookiin namicha Tolaa jedhamu kanaaf kana ni guutuu. Namichi Shashamannee Oromiyaa Itoophiyaa irraa waan ta'eef Shashamannee koomaa Oromiyaa koomaa Itoophiyaa jettanii guutuu jechuudha. Kanaafuu kan keessan haala kanaan guutatu jechuudha. Sanaan booda gad dhufeetanii postal code or zip code jedha. Kana jechuun magaalaa isin guuttan sana keessa postal code yoo qabaate yookiin immoo zip code yoo qabaate postal code yookiin zip code magaalaa sanaa barreessitu jechuudha. Yoo hin qabaanne immoo no postal code jettanii argitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti postal code magaalaa Shashamannee argachuu fi postal code of Shashamannee jedheen search godha. Kunoo jalqabarra jira Shashamannee region 3 jedhee jira. Click irratti godha. Kunooti Shashamannee jedheeti postal code or zip code jedhee nan jedha. Kanaafuu naniidha yookiin immoo hin qabu jechuudha. Shashamannee qofa otoo hin taane magaalonni kanneen akka Naqqamtee, Adaamaa, Hawaasaa warreen kunillee postal code mataa isaanii hin qabanii. Finfinnee fakkeenyaaf hin qabu akkuma tokkodha Finfinneeni. Kanaaf Shashamanneen hin qabu waan ta'eef yookiin 000 jettanii guutuu dandeessu yookiin immoo kanarraa balleetanii no postal code jettu jechuudha. Kanaafuu isinillee kan magaalaa keessanii postal code argachuu barbaaddanii postal code sana barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf namni Shaamburraa guutuu Shaambuu postal code jedhee search godha jechuudha. Haala kana argachuu dandeessu. Amboorraa guuttan immoo Amboo postal code jettanii search gootu. Post code yookiin zip code hin qabu Amboon illee jechaa jira kunoo hin qabu jechaa jira. Kanaafuu haala kana search gootanii magaalaa keessa jirtan sana postal code search gootanii yoo qabaate hin guuttu yoo qabaanne immoo no postal code kan jettu kan filattu jechuudha. Inni itti aanu sagalaffaatti country jedha. Biyya keessa jirtan filattu malee biyyichi ani keessa jiru yookiin immoo namni guutuu fi kun Itoophiyaa keessa jira waan ta'eef Itoophiyaan jedha. Sagalaffaan immoo country where you live today jedha. Biyya har'a keessa jiraannu fakkeenyaaf lammummaa Itoophiyaa ta'uu qabaannee jirru biyya har'a jiraannu garuu Keeniyaa yoo ta'e Keeniyaa guunna jechuudha.
Yoo biyya har'a keessa jiraannu Ameerikaa ta'e immoo Ameerikaa jennee guunna jechuudha. Yoo biyya nuti keessa jiraannu Saawud Arabiyaa ta'e Saawud Arabiyaa jennee guunna jechuudha. Akka carraa ta'e namni ni guutuu fi kuni garuu Itoophiyaa irraa waan ta'eef Itoophiyaa jedheetaniini filadha jechuudha. Kanaafuu isheen sagalaffaa kun biyya keessa jiraachaa jirrudha jechuudha. Isa guuttuu 10ffaa irratti foon nambar jedha yookiin lakkoofsa bilbilaati. Lakkoofsa bilbilaa optionalidha. Yoo barreessuu dhiistanis ni dandeessu. Yoo barbaaddan garuu barreessan immoo duwwaa 9 jettanii barreessitu osoo hin taane plus jettaniiti 251 jettanii barreessitu jechuudha. Sanaan booda lakkoofsa bilbilee keessanii 9 jettu duwwaa 9 hin jettanii 9 jettaniiti. Sanaan booda duwwaa 9 xaaleessa jiru sana 9 erga jettanii fakkeenyaaf 12 13 jedhetti foota'e haala kanaan lakkoofsa bilbilee keessanii barreessitu jechuudha. Inni itti aanu immoo maalidha? Email address jedha. Ishee kana email addressii hojjetu yookiin immoo emailii sirrii isaa guutuu qabdu maal jennaan yoo akka carraa ta'e DV'n kun kan sinii bahu yoo ta'e yookiin immoo yoo siniif bahe kan isaan kontaaktiin godhan karaa emailii kana waan ta'eef emailii hojjetu guutuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf anamma lammii show tube yookiin immoo lammishoo@gmail.com emailii jedhamu toon qabaadhe emailii sana barreessaa asitti immoo maal jedha emailii sana confirm godhe jedha lammishoo@gmail.com namichi kun fakkeenyaaf yookiin immoo ani emailii kanan qaba yoon ta'e emailii kan haala kanaan barreessa jechuudha. Inni itti aanu inni 12ffaan what is the highest level of education you have achieved as of today jedha. Sadarkaa barnoota keenya nu gaafata. Primary schooliin hin jira, high schooliin hin jira, no degree'n hin jira. Mucaan inni guutuu fi kuni degree qaba waan ta'eef university degree jedheen filadhaaf jechuudha. Kanaafuu isin kan mataa keessanii filattu jechuudha. Inni itti aanu what is your current marital status jedha. Fuuteettaa hin fuudhe isa jedhu sana jechuudha. Tokkoffaatti unmarried hin jira, lammaffaatti married and my spouse is not USA citizen jedha. Siin immoo yookiin immoo caaratti kan jiru immoo married and my spouse is US citizen jedha. Kana jechuun garaagarummaan isa kanaaf isa kana inni jalqaba yoo fuutanii yookiin immoo heerumtanii abbaan manaa keessan yookiin haati manaa keessanii lammii Ameerikaa hin taane isa jalqaba kanarraa filattu jechuudha. Inni lammaffaa immoo yoo fuutanii yookiin heerumtanii abbaan manaa keessan yookiin immoo haati manaa keessanii lammummaa Ameerikaa kan qabu yookiin kan qabdu yoo ta'e ishee kana filattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma tolaan kuni haadha manaa qaba jennu haati manaa isaa immoo lammii biyya Ameerikaa yoo qabaatte sadaffaarraa kana guutachuudha. Yoo tolaan immoo fuudhee haati manaa isaa lammummaa Ameerikaa hin qabaanne immoo isa lammaffaarraa kana kunuunsa kana guutaa jechuudha. Isa kana filataa jechuudha. Kana gaafa filannu maaliif gaafa jennu foormeen biraallee nu baasa. Fakkeenyaaf tolaan kun otoo maaliif jedhee maqaa haadha manaa isaa yoo ijoollee qabaate maqaa ijoollee isaa sana nu gaafata. Kanaaf sanallee guutuu qabdu jechuudha. Yoo fuutanitti yoo hin fuune yoo heerumtanitti heerumne irraa yoo heerumnetti heerumne yoo hiiktanitti hiikneera jettanii filattu jechuudha kan mataa keessanii. Garuu mucaan amma ni guutaa fi jiru kuni hin fuune waan ta'eef yookiin immoo singiliidha yookiin immoo qeenxeedha waan ta'eef unmarried jedha. Asitti immoo 10ffaarratti immoo number of children jedha. Yoo fuutanittus ta'e yookiin immoo toon fuudhin yoo daa'ima qabaattanii daa'ima keessan asirratti number of children keessanii guuttu akka carraa ta'e tola sana ni guutuu fi suni daa'ima hin qabu waan ta'eef daa'ima isaa 0 jedha. Yoo garuu daa'ima qabaate lakkoofsa daa'imaa guunna sanaan booda gaafa lakkoofsa daa'imaa guunnu immoo suura daa'imaa maqaa daa'imaa nu gaafata. Sana warri daa'ima qabdan akkatti guuttu jechuudha. Sanaan booda erga sana guunnee booda dhumarratti maal jenna jechuudha continue kan jettu jirti. Continue kan jettutti buuna. Kun asirraa ta'e akkuma argitanii kunoo waan nuti guunne display nu godha jechuudha. Kanaaf irra deebinee ilaalla jechuudha. Maqaan kunooti, maqaan akaakayyuu kunooti, waaqodha, maqaan kunooti, tolaadha, maqaan abbaa kunooti, balisoodha. Genderiin meeliidha, birthdatein kanadha, place where born jedha, magaalli hin jira, country'n hin jira, photography received jedha. Mailing addressing kunoo inni kun optionalidha waan ta'eef hin guunne waan ta'eef duwwaadha. Inni kun address line 1 Shashamanneedha. Address line 2 optionalidha hin guunne. City Shashamanneedha. Ishee kana Shashamannee Oromiyaa Koomaa Itoophiyaa jedhee guuteera. Postal koodiin qabu Shashamannee waan ta'eef isa hin guunne. Country'n Itoophiyaadha. Kana hunda guuteera jechuudha kun akka ittiin harkistanii waan guuttan san lakkoofsa bilbilee keessanii emailii keessan check gootu jechuudha. Erga sana ilaaltanii hunda isaa ilaaltanii unmarriedidha. Number of children 0dha. Kan guunne hunda ilaallarra deebine jechuudha. Sirrii ta'uu dhabuusaa. Yoo sirrii ta'e submit jenna. Yoo sirrii miti immoo go back to part 1 jettaniiti dudduubatti deebitanii irra deebitanii edit gochuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun kan asirratti guunne kun yoo dogoggora qabaate irra deebitanii edit gootu jechuudha. Yoo immoo kana siruma isaa balleessuu barbaadan immoo cancel entry yoo jettan immoo 0 sin deebisa jechuudha. Inni kun garuu edit sin gochiisa jechuudha. Gara editionitti sin deebisa. Garuu anamma waan ani guute kun hundi isaa sirrii waan ta'eef maalan godhaa submit kan jettu tambu'a jechuudha. Kun submit kan jettu tambu'a jechuudha. Kunoo submit gaafan jedhu naa fudhateera jechuudha. DV 2024 submission confirmation entry received jedha. Fudhatameera application keessa jira. Jalatti kun success jedheera. Sanaan booda maal jedha? Kunoo shitti kana kaawwachuu qabdaa naan jedha. Kunoo kana kaawwachuu qabnaa jechuudha. Tolaa Barisoo Waaqodha.
confirmation number ni jira as kanatti, year of birth ni jira, digital signature ni jira. Kunichi nu barbaachisaa jechuudha. Especially confirmation number kana maal gochuu qabna jechuudha, kaawwachuu qabna. Maal jennaan gaafa sana yaadannu waan ta'eef gaafatti check goonu. Kan check godhamu DV'n kuni gaafa May 6 2023 hanga September 30 2024 maal gochuu dandeenya jechuudha, check gochuu dandeenya yookiin immoo result keenya ilaalachuu dandeenya jechuudha. Kan amma guunne kana sana gidduutti ilaalachuu dandeenya. Kanaafuu gaafa May 6 irraa kaanee ilaallachuu gaafa barbaadnu garuu kan nu barbaachisu kunoo information kun dirqama nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu information kana screenshot goonee maal gochuu qabna jechuudha, kaawwachuu qabna jechuudha. Kanaafuu screenshot goonee kaawwachuu fi yoo device ittiin DV guutan sun printerii faana wal qabatee jira ta'e kun asirraan karaa harka mirgaa print kan jettu irratti print itti buutanii directly ma print godhachuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo save jettanii haala kanaatiin save gochuu dandeessu, yookiin immoo print jettanii print gochuu dandeessu, yookiin immoo control shift fi s keyboard keessan irraa tuquutini kunoo asiiti save full page kan jedhu jira, save visible kan jedhu jira, save visible itti buutanii kunoo haala kanaan download jettanii page kana download jettanii kaawwachuu dandeessu. Kunoo download naa ta'e jechuudha. Naafi yookiin immoo maal gochuu dandeessu, snipping tool start irra dhuftaniiti snipping jettanii search gootu. Snipping tool isinii fida. Snipping tool sana new jettaniiti, snipping tool kana new jettaniiti, sanaan booda akkasittiin harkistanii irraa bakka barbaadan cut gootanii haala kanaan save jettanii kaawwachuu dandeessu page kana jechuudha. Yookiin immoo shittii kana copy gootanii akkattiin copy gootanii bakka ta'ellee kaawwachuu qabdu jechuudha. Dirqama garuu kaawwachuu qabdu. Maal jennaan gaafa isin result keessan ilaallattan maqaa keessan sirrii isaa isin gaafata, akkasumas immoo confirmation number kana isin gaafata, akkasumas immoo year of birth isin gaafata waan ta'eef kana malee ilaallachuu waan dandeenyeef kana dirqama kaawwachuu qabdu jechuudha. Kanaaf viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yeroo itti aanu keessatti immoo akkamittiin akka check goonu yookiin immoo gaafa guyyaan check godhamu gahu yookiin immoo gaafa resultiin ilaalamuu gahu immoo akkamittiin akka resultii keenya ilaalannu viidiyoo biraatiin walitti deebina jechuudha. Warri viidiyoo kana ilaaltanii DV guuttanii carraa gaarii isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Asumaan immoo warri miseensa lammii YouTube hin taane immoo YouTube channelii kana subscribe gochuutiin akka miseensa taatan jechuun barbaada. Maal jennaan yoo miseensa YouTube channelii kana taatanii viidiyoo babbareedaa kana as YouTube channelii kana irraa argattu waan ta'eef subscribe godhaa jechuun barbaada. Subscribe gochuu qofa otoo hin taane immoo mallattoon bilbilaa jirti, mallattoo bilbilaa sanatti buutanii viidiyoon asirraa gadhiifamu hundisaa akka dursee isin bira gahu gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma irratti illee irra deebi'uutiin carraa gaarii isin jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa, yeroo gaarii qabaadhaa.